intala iftuu jedhamtu yookaan immoo gaaddisee fi minyoota maalirra jirti? Iftuuf duniyaan hoo maalirra jirti? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha anillee nagaa guutuu alhamdulillah kadhata rabbii ummata gashtii baay'ee kana galatoomaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Akkuma beekamu gaaddisee minyoota iftuu duniyaa maalirra jira? Ummanni kun maal gochaa jira? Maalirra jiru? Haalli isaanirra jiran akkamii waliin laalla jechuudha inshallah. Wallahi dhugaa dubbachuudhaaf ani duniyaan baddee jirtu online irraa sababa isin baddeefillee namoonni beektanis namoonni hin beeknes yoo kan beekin ta'e duniyaa wanni baddee fi sodaa iftuu odoon taanetti wanti isin baddeef miidiyaa kanarraa wanti galteef xiqqoo namni nama bultii isaa kana keessatti ingorsa nama gorsaniitiin yookiin tarii firri isii yookiin tarii hiriyaa gaariin isiitu gorsiteetiin manatti ol deebifti hara baafadhu xiqqoo jechuun mala. Isiin badduun dubartiin hamtuun hiriyaa hamtuu rabbiin isinirraa haa qabu asumaan aamin jira buleenge. Rabbiin hiriyaa siin taane fuula kee dhaabe. Rabbiin hiriyaa kijibaa ati cijeetee deemante gabbaatee himtu rabbiin sirra haa qabu abadan. Hiriyaa akkanallee muutu hiriyaan godhate. Lammaffaa muutuyyuu ati hiriyaan kee bilbila keeti. Hiriyaan kee wanni hundi kee mataa keetiiti. Matama kee ofii keetiif hiriyaa ofiin ta'e. Obboleettii ta'e, obboleessa kee, abbaa kee, haadha kee, adaadaa kee, eessuma kun siif hiriyaadha. Hiciitii kee dhullee badee ala baasu. Inni tokkoffaan obboleettiitiin ala hiciitii ala nimati. Obboleen hiciitii kee baatee sintu. Obboleen kee qaate akkanaati. Iftuu wanni nagarrame keessa. Abbaa manaatitti bilbilti aloo akkana jette jetteetiniin duniyaa saaxilte. Ati hiriyummaan qabdu. Ati bineensa waraabessa malee. Akkamitti hiriyaa bunni biddeena isaanii tokkorraa wajjin nyaatanii deebi'anii wal nyaatan. Nama jechuun dhiiras ta'e dubartiis ta'e nama jechuun nama hicciitii namaatiin du'e. Yookiin immoo tuyyuu inni kun isa qalee bu'e waa faayidaa hin qabne jechuudha. Namni jecha namni baase kilmaa namni baase tagaggabee miidiyaa irratti hin dubbanne akka nama ta'etti hubadhu. Hiriyaa jechuun immoo hiriyaa jechuun adda. Hiriyaa waan hunda. Hiriyaan qulfiidha. Qulfii amma balbala tokko yookiin shaanxaa tokko itti qolloftee deemta. Qulfii jechuun hiriyaa jechuudha. Itti waa ol kaayatta. Bira waa ol kaayatta. Sinii galee hiriyaan akkasii. Hiriyaan warqeedha. Hiriyaan gaariin. Tuun immoo yoo qarqeedha. Carqee agartanii? Carqee nama fakkeenyaaf ishiin homni yoo uffatame. Shiit homamoon uffattaa miti. Yeroo hundaan shiituun tokkicha wal dirachaa oolte. Shiituun tokkicha dirachaa hin miiccataan dirate hin ciccataa jiru. Hiriyaan badduun akka iftuutu akkuma carqii ciccatu bakkuma gahetti akkana mee jarri kun lamaa walitti deebi'u jiran jaarsa jaarti nikaa walirraa qaban ilma walirraa qaban. Bor walitti uummanni walitti deebisuu danda'a. Ati har'a maal taata? Ati sakki jibdee bara jidduu lagaatti himta. Akkasiin jechuu barbaada goleen kee wal saaxiluun waa faayidaa qabu. Gaaddisee minyooti immoo balaa hamaa irra jira. Ani beeku wallahi waan abdii ta'u ijoollettiin jechuudha waan isin ajaa'iburra. Geet ol godhan gaduma ta'anii. Mataa qullaa wal dhaaban. Tuun achi buuti viidiyoo xiqqoo gadhiisanii beektu. Booda homaatu dhufu ijoollettu yoo wal ajjeefte. Abdii lakkii. Hanga namni dubbatu dubbanne ijoolleetu wal ajjeefti jennee dubbanne iyyina maafish faayidaa inni waan namni jedhuun inumaan dhaga'uun itti habaasayu. Tuun buna fuutee irratti ganneetti. Tuun qarootaan viidiyoo waraabbattee ragaa godhachuuf kaayatte. Garaagarummaan dhalaa nama keenya fi garaagarummaan isaanii. Isin tuni hoo sammuun isii akkamitti akkas gochuu danda'e gaaddise maaliif shakkuu didde intala tana barama isii dhabbuunni surra viidiyoon amma gadhiisan surra gaadha. Har'amee isii nafachaa har'amee akkamitti kaatee namarratti buna danfaa yeroo san dafiste intalli jechuudha. Kaamera kaatee birsiitee jirti. Ani barnaa gara maakitti ilmi namaa kun itti yaadu.
لازم أترجمها ميديا تاتي وان تكشكو قبدا هذا مكان هاسو نما وجه هاسو نو يشكو قبدا دركم يقول بكم قالوا الفوته بنتي بوكستي أتكابي وما ندبنا قالوا قالنا مرة ركون قوموتو أمتهم دركون دوكا كان بيتو ijoolleen tun amantaan isaanii kiristaana. Ka isaan bira ta'anii nuni muslima. Ijoolleen tun lamaanuu gaafnas beela ofii kana baafte abdiin maal jechuudha. Maal ta'uu edda abbaa kiyya. Taariika abdaa bara. Taariikumaa bara. Nuti maal dubbanna? Gaasan uumuu jechuudha. Iyyuudha. Wallaahi nama ajaa'ibdu. Kanaaf obboleen kiyya dhimmi gaaddisee fi minyootti baay'ee ulfaata. Ani dhimma isaanii irrallee yoo dubbaddeesse waan biraa dubbattee ati akkas naan jettanii garuu saniif osoo hin taane hadha wantoonni nuti waliin laallee waliin jennu waluma gorfatuu fi waluma jajjabeeffatuudha. Wanti nuti wal jajjabeeffannu fakkeenyota akka gaaddisee fi minyoota kanarraa dubartiin asan otoo dalagattee otoo mana arabaa dalagattee gaarii tuuttee dhugumatti jechuudha. Marra koo qaba amma minyooti illee isa tuquufsee manatti deebise malee bakka feete deemtee dalagattee jiraatti. Amma laala faayoo laala fakkeenya bakka jibbitee jirti jechuudha hajji jiraatti ofirra raahaa taate maaliif bakka dalagattee jiraatti. Dalagatanii jiraata namuu dalagatee jiraata maayoo dalagatanii jiraata haga manattu inni ujummoo yoomii keessatti qaba laala isuma balleessaa qaba ijoollettiin balleessaa qabdu. Dhiira dalagoo sokaafe miti maali caatuun gaaddisee fi isii biraa deemtee dalagataa hin jirtu. Minyooti fi isii maaliin eenyu caalan jirra. Eenyu caalan miiqoomii gaafne caatuun haati daa'ima si taasisa mana teettee mana isiitti jechuudha raahaa gootu. Daa'ima isii guddifattu deemtee dalaayitee dhufti galtee jechuudha. Ganama baatee galgala galti. Maaliif ilmu kee guddifadhaaf? Ijoolleen tun immoo ijoolleen lamaan tun immoo maaliif mataa ofii guddisuu kunuunsuu dadhaban? Maaliif walitti galgalaa ganama deebisee kan isiisa? Deemaa dalagadhaa ka sa'aatiin dalagadha ganama baa galgala ganama baa galgala deemaa yaani ka sa'aatiin illee jira. Mana barumsaa fa'aa dalaguu jira. Yookiin immoo namuu guyyaa dandadam hoteela fa'aa dalaguu jira. Bakka barbaadan dalagan jechuudha biyya arabaa biyya san keessa waan barbaadan dalagaa jechuudha. Mana horii qaba maatii keessatti amma fakkeenyaaf Aslaada Fooziyaa badda jettee jechuudha. Ijoolleen hedduu irra guddina ufumaa isaaniitii mana namaa dalagatanii jiraatan. Tamsiila mummaan bakka hattaa jechuudha. Intala sun imaan mana namaa dalagdee galti. Hundi isaaniitu mana arabaa dalagatee jiraata. Isaan bakka mee abdii nama maaliif walitti horara ijoollee kana wal tumsiisi? Wallaahi nama ajaa'iba ishee akkam goonariinti. Erga Saudi karaa bishaan karaa ba'amu bishaan jiru karaa fuudhuu waan adeemtu. Maal abbaa kun cinqaan akkana dadhabne cinqaan. Baay'ee ulfaata wallaahi obboleen kiyya. Ani waan isin jechuu barbaadu asumarratti dhaabaa waa'ee jara asumarratti dhaabee waa'ee duniyaa fi iftuu jechuudha. Mee yaada kanarratti kenna otoo si taate. Ofii keetii uffadhu mee fakkeenyaafatti yaada kenni akkam goota tosi taate iccitii tokko ani sitti himadhaa haa jedhu iccitii guddaa sitti himadhaa iccitii kiyya kana gabbaatee hiriyaa biraatitti gabbee iccitii asitti himadha kana gabbaatee hiriyaa biraatitti himte yookiin abbaa manaa isiitti himte yookiin nama biraatitti himte. Maaltu sitti dhagama? Duniyaa hin beektan jechuudha. Duniyaa dhiirayyuu jechuudha. Dhiirayyuu dhaabdeettumti. Dhiiruma jechuudha. Dhiiruma dhaabdeettumti. Danta takkan gootu raahaa baqaa irraan kaartu haganatti hin taphattu. Garuu iftuun maal abdattee duuti duuba isiiti? Kaleessa isii wajjin nyaatte. Isitu intala sanitti duniyaa itti waame. Isitu intala san mana sanitti waame. Mee ilaala waan isin darbe
Tokkoffaa mucattii abbaa manaa duniyaa bira teettu kootu dalagoo si ergeetteen. Lammaffaa duniyaa kootu intala jaarsa kee bira teettu sun waame hojii barbaadde jetteen. Sadaffaa duniyaa dhaarte intala dhoofte. Arfaffaa balaa guddaa uumte jechuudha ibtu. Ani obboleettii tiyya maaluma argattaan akkasiin jedhu. Abdi ati nan himini ebaluusan. Abdi ati nan himiniitti. Ebaluusanii barka fuula shaffanatee sitti dhufe jettee akkatti bilbila gurraatti qabatte. Inni immoo karoota na bilbilesii waan na bira dhufta maal godhu waamte na bira dhufta maal godhetta barjaarsi kee na bira jira jetteetiniin duniyaa garaa gubuuf akka isiititti isii. Qalbiin dubartii kurreessa fartuu sun akka kana wallaahi lasii. Asa dubbiin akkana. Dhuguma qalbiin dubartii kurreessa fartuu sun amma beeknee jira kunuuti. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kabajamtoota kiyyaa baay'ee takkanaa galatooma baay'ee takkanaa ulfaadha namoonni yaada qabattan yaada keessan namoonni yaada hin qabaanne koomentii keessan barreessaa namoonni mootuu yoo subscribe godha chaanaala keenya guddisaa akka bakka guddaa ga'u. Akkasii isiniin jedha akkuma isiniin jedhe chaanaala kun yoo guddatee bakka guddaa ga'e waan hedduu isin fayyada waan ta'eef akkasitti isiniin jedha kun adda akkatti uffadhee zixxitti mixxitti jedhee taa'aa jira. Bunumaa fannoo sana biraa dhabe jechuudha. Buna akkasii wantoota kabajamtoota kee baay'ee akkana galatoomaa nagaan isin jechuu barbaada.